Ashama akkam jirtu daawwattoota kiyyaa barnoota keenya guyyaa har'aatiin akkamittiin split screen Premiere Pro fayyadamnee hojjechuu dandeenya kan jedhu walii wajjin ilaalaa jechuudha. Barnoota kana dura kan nu tajaajilu viidiyoowwan muraasa import godhadhee jira jechuudha. Isinis taayimlaayinii keessan irratti import godhatanii wajjin eegaluu dandeessu jechuudha. Egaa akkuma asirratti argaa jirtan asirraa viidiyoowwan afuran qaba jechuudha. V1, V2, V3, V4 jira. So viidiyoowwan kun hundi isaanii jechuudha siikweensiin isaa 1920 viidiyoowwan hojjetaman jechuudha kan nama fayyadamu jechaa jiru. So viidiyoo kana fayyadamnee akkamittiin split screen bareedaa hojjenna kan jiru walii wajjin ilaalaa jechuudha. Egaa akkuma argaa kana viidiyoo tokko faratan kilik godhee jira. Erga irratti kilik godhee booddee effect control dhufa jechuudha. Warri effect controlin isin mul'achuu dide yookaan immoo abdanii Windows jiru kana kootaati effect control kan jettu kana kilik godhaa jechuudha. Sana booddee Windows irratti mul'ata jechuudha. So achi erga akkas godhee booddee effect control jira. Skeelii kana 100 jiru kana fudhatan 50 godha jechuudha. So viidiyoo isa kanatti nan bu'as viidiyoo isa sadaffaadha jechuudha. Asirratti fudhatan fi 50 godha jechuudha. Maal sana kana sirreessaa skeelii sana jechuudha. Ammas viidiyoo isa sadaffaadha jechuudha. Skeelii isaa fudhatan 50 godha viidiyoo isa lamaffaadha jechuudha. So viidiyoo isa jalqabaa inni maal godha jechuudha. Skeelii isaa 50 tan gadi xiqqeessa jechuudha. So akkuma isin amma argaa jirtanii bukkeenii garanaa fi garasii gararraa fi gajalaa maal ta'e bilaakii ta'e maaliif 50 tiriisaa waan gooneef jechuudha. So eganis akkas godhee booddee viidiyoo isaa afaffaadha jechuudha. Kilik godhee jira. Selekshituu biqilsanii kan kilik asirratti gootanii booddee mooshin ishee jettu irratti kilik gootu. Mooshin ishee jettu sana jechuudha. Erga akkas gootanii booddee viidiyoo kana qabdanii jechuudha. Irra keessaan geessu jechuudha. Hamma laayiniin bilaakiin bukkee garanaa fi garasiitiin jiru badutti jechuudha. Sana booddee kana bitanii isin kanaan ajjeessi gochuu dandeessu. Baay'ee bareedaadha. Sana booddee kana irra keessaan gama harka bitaatiin keenya jira jechuudha. Viidiyoo keenya sadaffaarratti dhufnee kilik goona. Erga irratti kilik asii taayimlaayinii irratti goone booddee mooshin kan jiru kanatti dhufnee okee goona. Sana booddee qabnees immoo gara harka mirgaatiin irra keessaan akka ta'utti goona jechuudha. Irra isaa keessaanii kunuunsi mallattoo gurraatii mul'achaa fi kanaaf qotee gara walitti holsisuu qaba jechuudha. Isin gurraachi kun dhufachuu qaba. Okay, sana booddee viidiyoo isa tiraakii lammaffaa jirutti dhufaa jechuudha. Isas erga dhufnee booddee sarara akkasitti goonee sana booddee kana gara harka bitaatii jechuudha. Jalarraan geessina kan ammoo jechuudha. Akkas goonee booddee inni taanu viidiyoo isa tiraakii tokkoffaarra jirudha. Isa immoo gara jalaatiin gama harka mirgaatiin keenya jechuudha. So inni taanu maalidha jechuudha. Viidiyoo kanatti boorderii hojjechuudha jechuudha. Erga viidiyoo keenya akkasitti godhannee booddee maalidha kan inni taanee jiru viidiyoowwan kana adda baasuudhaaf boorderii asirratti hojjechuudha jechuudha. So viidiyoo kana adda baasuudhaaf boorderii hojjechuudhaaf maal goona kun tuulsii paanelirraa dhuftanii jechuudha. Pen tool kan jettu jirti yookaan immoo shoortii ishee kiiboordii keessan irra gaafa P tuttan aktiivis ni ta'a jechuudha. So amma aktiiv naa ta'ee jira. Kana diroo gochuudhaaf ani minimaayizer godhadhu kana 25tti sana booddee diroo goona jechuudha. Okay, sana booddee maal goona sheeppii kana dhufne jechuudha. Fiil kan jedhu kana hin balleessine jechuudha. Antii goona sana booddee istiroobii isaa kana mee 15 goone yookaan 15 goone ilaallu. So 15 gaafa goone jennu bareesaadha. Sana halluu isaa jijjiiruu dandeessu. Adii malee yoo ta'e gaarii yaada garuu sana irratti kilik gootanii halluu isa kana jechuudha. Kilabii barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Amma immoo akkas horizontaalii kan jiru akkas. Okay. Sana booddee fiix goonee ilaalme. Sana booddee fiixee booddee maal gootu taayimlaayinii keessan dhufanii leerii giraafiksii keessan kana dheerina viidiyoo keessanii wajjin maal gootu jechuudha. Ajjeessi godhattu jechuudha. Okay. So split screen inni jalqaba sitti agarsiisu barbaade kanattiin iddoo garaagaraa afuritti qoodanii
agarsiisuu dandeessu jechuudha. So taasisanii immoo isa lammaffaa walii wajjin ilaalla jechuudha. Transition completion kan jedhu kana jechuudha 50 boona. Sana booddee start angle kan jedhu kana immoo 130 boona. Erga akkas goonee booddee position isa kana center wipe center kan jedhu kana jechuudha adjust goona jechuudha. Xiqqoo ishee akkas haa godhu kana. Okay. So second immoo jechuudha transition completion kan jedhu kana ammas 50 boona. Erga 50 boonee booddee start angle isaa maal goona negative 50 boona second immoo. Sana booddee maal goona jechuudha xiqqoo ishee akkasan godha jechuudha. Okay. Sana booddee maal ta'a tiraakii isa lammaffaarra jiruu fi isa sadaffaarra jiru misee isa immoo minimize haa goonee fakkeenyaaf 50 godhuu baay'ee xiqqaata. Baay'ee xiqqaata. Erga akkas goonee booddee jechuudha sirna iskiin isaa xiqqoo ishee guddata. Amma inni mul'annetti jechuudha garuu baay'ee guddate. So kana inni itti aanu jechuudha tiraakii isa lammaffaa fi sadaffaarra jiran kana adjust gochuudha jechuudha. So isa kana erga akkas goonee booddee jechuudha faaksii jalqabaatti deebinee kana xiqqoo ishee haa bal'isnu. Sana booddee erga akkas goonee booddee tiraakii isa lammaffaatti dhufna jechuudha kana adjust haa godhu. Amma tiraakii jalqabaa adjust gochuun qaban itti fakkaata. Okay. So tiraakii isa lammaffaarra jiru kana position isaa akkas goona. So tiraakii isa dhumaarra jiru kanas iskiin isaa xiqqeessitanii isa immoo jalaanii asirra iddoo kanatti fidaa jechuudha. Okay. Okay. So maaliif amma akkasitti play taasisee kan jiru jechuudha maal inni kana boorderiitti gochuudha jechuudha laayinii asirraa fi asirraan itti gochuudha boorderiitti gochuudhaaf immoo akkuma sila jennee peentuulii dhufnee filanna jechuudha. Erga peentuulii filannee booddee kaasuudhaaf akka mijatutti jechuudha kana minimize haa godhu sana booddee draw haa godhu. Okay, sana booddee boorderii itti godhedha jechuudha. Boorderii kana yoo modify gochuu barbaaddan dhuftanii jechuudha. So kellarii akkasii isinitti agarsiisee kellarii isaa maal isaa yookaan immoo istookii kana dheerina isaa gabaabina isaa guddina isaa xiqqeenya isaa jijjiiruu dandeessu jechuudha. Taasisee kan jiru leerii giraafiksii kana dheerina viidiyoo keessanii wajjin adjust godhattu jechuudha.
Okay, mee walii wajjin ilaallu jechuudha. Kana fiit godhee walii wajjin ilaallu. So kanadha, kana fakkaata jechuudha inni lammaffaan. Okay. Inni lammaffaa kana fakkaatee kan biraan immoo tokko poolisii tokkotti isin dabalatanii barnoota keenya guyyaa irraa goolabna. Okay, kanaan immoo jechuudha viidiyoo lama bitaa fi mirgaan yookaan immoo bakka garanaa fi garasii akkamittiin keenyee wal taphachiisuu dandeenya kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf jalqaba maal godha yoo akkas gochuu barbaanne tiraakii tokko isaaf dana jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan biituu filadheen jira sana booddee as dhufeetan jechuudha. Effektis kan jettu kan dhufa erga as dhufee booddee maal godha crop kan jettu kan searchii godha jechuudha. Crop sana booddee erga crop searchii godhe booddee crop isa tuqan deetan tiraakii select godhatin apply godha jechuudha. So fakkeenyaaf amma viidiyoo kanarraa ani paartiin muruu barbaade gara harka bitaanis gara harka mirgaanis walqixa muruu barbaade. So kanaaf isin waan godha 25 mura jechuudha. Gara harka bitaa gara harka mirgaa muraa kan jettu dhufeetanii 25 mura jechuudha. Okay. So ergan akkas godhee booddee maal godha motion kan jettu dhufaa kana booddee kana gara bitaattan fidadhaa jechuudha. Tan see V1 yookaan immoo tiraakii jalqaba jiruun filadhaa isaafis crop kan jettu kana fudhee sellee fudhatan apply irratti godhaa jechuudha. So isaafis karaa mirgaa ni 25 crop haa goonu karaa bitaa karaa mirgaas 25 crop haa goonu. Okay. So erga akkas goonee booddee position kan jettu kana dhufaa sana booddee isa kana immoo gara harka mirgaatiin qabeessuudha jechuudha. Yoo akkasitti gochuu baattan isa kana kanatti gochuu dandeessu lakkoofsota warra kanaa jechuudha. Akkasitti increase decrease gochaa jechuudha. New item kan jettu kana dhuftu sana booddee clear mate kan jedhu kana dhuftu sana booddee okay jettu boordarii kan sii ta'uu barbaadan halluu akkamiidha fakkeenyaaf nama halluu adii dhalaalaa turanii halluu kana haa ta'u halluu kana filadha jennu sana booddee okay godha. Sana booddee maqaa isaanii gochuu dandeessu clear mate maan okay godhu godhanii okay godha jechuudha. Sana booda tiraakiiwwan kana jechaan select gootanii steepii tokko fuulduratti ol baastu. Okay. Sana booddee clear mate jedhu kana immoo erga steepii tokko fuulduratti ol baastanii booddee clear mate jedhu kana fidanii jala galchitu jechuudha. Sana booddee kana maasuu dheerina isaa wal qixxeeffatu jechuudha. Sooratanii iddoo kanaan hafee jira jechuudha. Isa kana sirreessuudhaan maal godhu sirratti dhuftan jechuudha. Motion kan jedhu kanatti buutu sana booddee sana xiqqoo ishee viidiyoo jalqaba gadi fiddu jechuudha. Maaliif mul'achuu hin qabu asiin. Sana booddee viidiyoo sanatti isin buutu viidiyoo sanatti immoo xiqqoo ishee ol buuttu jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Akkaataa jechuudha split screenii istaayiliiwwan adda addaatiin hojjechuun ni danda'ama garuu warreen himaa isinitti agarsiisan irraa kaasanii immoo istaayilii barbaadanii ofii keessanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Kana fakkaataa yeroo biraa barnoota biraan godhattee nutti nagaatti.